أنا ونينجو ولين كي نورر فتنات أنا مكرمي علماء الإسلام كجان نمني آية ربي واي أسماء في صفاتها خيست مجادلة قلوبي نموني حديث ردي قل حديث ديتو خاتمان ثاني بدوت الرسول داتما خراب ردي بني خرام لد غافيله دوران دوسه يعني أسرع نوري آتے آدھے ببريدا وبليين نوري هيستاني وبليتي تينيان جل كبيه أكسمت ماس قنن والدور أدوان dia hesitan undino yaade irragutan baredan qanin nuri hesita yaade garida yaado tasum kaysa gari obalesa khiya shay jamal efin disa ammo ammata qada ko qanin nin dubadda echu barbade obalesa khenya gare shahadarra mal gafate seta yaroda ummannu kun akkanatti islamumma asirratti muslimu islamumma kaysa dalan necha islamumma da yamin islamumma dan nama yamnecha وان كان حجة مال اللالتني نبي كنيو صلى الله عليه وسلم يسلا رجلاتني درا مال تولجن جچون دي بيسان درا إسان تولجن نبي كنيو صلى الله عليه وسلم يكني إنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين نموت نمدر ديم خنمني إفدر إبو كيف جلتين مجلسو سنين أمة غيرها صدى داجي النبي صلى الله عليه وسلم سلادو في دورة إسان كانت كاجل فما باسا جتشودا خران غبابان كانو تا كان اجدا بر نبي وقت بدن صلى الله عليه وسلم جتني جتشكون حديث خيس جرا ملي قران بر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومجا نبي الصلوات ابو ساجي اكادا تباب بوفتسن صلى الله عليه وسلم انسان اسكي سجدا سنين جچا كون غافين اسرن نودي اتمس وانا كنات نسلاني في نور ابو باتنيه دريدا قلته سني في خبيرا خيس براقا جان ان شاء الله مرن نوتيس دوبدا ربي نو في سالافسو غيو غيادت وجيله غودچو بانو ساسادتله اسر اولو ددمنو أكما نبيين كينيا صلى الله عليه وسلم صحابان مني كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا زن قربانت غرسان نوتو هتاج أنزنت نوتي مهادران دانيس أكاسي قبيلا نماليدا زباليا وردين نما برسيسو هدودا جرا إفو غافتني برلب يجو ماحاك دلي يجو بر ماحاك في نفسك نم نخوني دينو مجرى موديل تنجرو والله لا نوتر ما بيخا ورا برسيسو خبيرا رئيس أكاسم والقبن كابسيرنه اتينو أوفنايزين جتة غافين تبيرا مالي في مكان دوينه خجان مالي مكان دوين نوتي نبي ربي تربينا صلى الله عليه وسلم ما بالو أقوامن مالي أمن نكنا مالي وركنا جو مالي ربع عاوننا نوتي نما جلنا نديمو خدبره في خيجو في خغناتي ديبي ساغور ودادو نمله نما تقر دولو داندو نبرنوتي نما تقر دولو داندو وري سلا هران تنوان كان كيس غله خن نغمچيسو قاما فيتي راو كفدن نركتني دمله اف بود ديبي اني سبو امه اسلاما كيسا شازي توونكن سبو امه اسلامات قلبين اسلاماتون نچبونتون ار اسلام ما مقابل ليسونكن aga maqado ine enyu jeni namarra dulan disi odoni fi wan kana disani akka jumhur islama ummata islamati wajinin debiani samusani tarabbin kan nefsan khidma dini debisani wana waza kana fayyadu debisani samfena fadin tenya sanibnudi abalu amri fi zaidi fi mikhayanu yachu mali wonni yanu fi وان باطلا تدبت ونسون سري متيچو ابان فريها مكان ما خنيل مان دوين irraan kafalannuun jechuun nuti maqaa dha'uudhaan odoo sodaaf hin ta'in kitaaba keenyaatiitu itti nu ajajaa. Obboleessi keenya kini je maaliif seeratti illee wanti kun hin dhiyaannee je sanis warra seeraatii fi warra ogeessotaatii jiraa fi nuti seerri keenya seera daliilaati. Kasiifi seera daliilaa keenyatti dhiyeessine jennaani meegaa asumaan qopheeffatee jira kalimaa khitaamiyyaa wa khitaam kun
obboleessa keenya Sheekh Jamaal Sheekh gaafiin hedduudha dhiyaate gaafiin isaanii silattuu bar nama gaafii diin barachuudha gaafatuu fi kan dhukkubsitee hawaasa hagaltuu gaafatuu fi kan mormaa gaafatu ni beeksisa. Alhamdulillah warri ol bee hundi isaanii akka nuti yaannutti haqiiqaa seedhaa rabbii beekaa haa jennu akka nuti yaannu warra haqa barbaadu warra khayrii barbaadu warra irraa gammade warra kanaatiitu ol bee yaada kana nuufan yaada isaaniitis mataa walitti confitee mee maal nuufan ditaa siinjaa sagantaan dabaleen teessan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obboleeyyan nuti warra Quraanaa fi hadiisaas waliin hujjaa godhatu. Quraana qofaas hujjaan godhannu, hadiisa qofaas hujjaan godhannu, Quraannis nu hujja. Quraanaa fi hadiisni hundee amantaan Islaamaatu irraa burqitu bakka amantuma Islaamaatu irraa fudhatanii ani wanni injuu obboleeyyan keenya warra fitnaa tanaan mokkorame. Ulamaan Islaamaa kijaan namni ayata Rabbii waa'ee asmaa'aa fi sifaataa keessatti mujaadalaa godhuu fi namoonni hadiisa raddii godhu, hadiisa didu. Khaatimaan isaanii baduutu irraa sodaatamaa karaa biraa irra deebi'anii karaa malee du'uu jechuudha. Ragaa kanaa Quraanni Rabbii kijuu ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة جاء. أكما ترى دراني توتين أمانينتي أني سانيتي في جساني غير قلتينه أمانتاتنا رايجو. آية خنا كتيرلو قال لا لا. آية برات مس فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إسان جلناني ربي قلبي ساني اللي إسان جل سيجا. خنا الرئيس نجاب سمي آية تكون سني بديرو آية نحن أمبوه خجت تنجيجو. ربي سبحانه وتعالى قرآن ساقي ستكجو ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا جاء. ومن يشاكك الرسول نملي إرقى ربي خلفي إرقى ربي خلفونا حديث رسول خلفونا حديث يجون إرقى ربي لفين سني من بعد ما تبين له الهدى إيقى خرانك جلو إساء الدم به ويتبع غير سبيل المؤمنين خرام من توتا خنا ديسه خراب راخ قبت والله قرآن ربيتي حرفي تكرا جلس تنجو نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوله ما تولى وان النرت مويسن نرني موسفنا وجي ساغونا ونصله جهنم تسوانا وساءت مصيرا اچ ديبو وهمته يجا نافو نولي ما تولى جنبر خرا دوران التسين نسم نما برجناف بروز خرا إني قبض سنجتوه لا آية مخنا لا ويتبع غير سبيل المؤمنين خرا من توتا دي سيخ براخ قبض يجو ونين سنين جو بليان كيا محمد بن سيرين أكجي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم جي علمي ربيتون تبرة برنون نخون ديني جي دين كيسن نمر رافضة تلالك دادا نمك كاغران قبل هند يلن ديمنا دا آجي وزيفة الماء ماني بيت ربي سر راجالتو صحابة رسوله بيكم آدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام ومنو وانبراك غافتا عن فتنوان غافت نجي هايه خانا يرو فتنان دفت أكم تانا جي غافنان حديث بخاريتي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماع مسلماتي في إمام ساني دري ساني كبتجين فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يرو مسلمين جماس إماما سنقبا أنه جنان فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسل شجرة حتى يدركك الموت غري وان جانسان شفر فقادو وصو هد مخانياتي هنگا غارة سينتي غارة خيست هنگا دوتسي أفتو تجيرات شولين تاتي يجي خنافو أبليين كيا تتمورا ونين سنيفتون يرو هدو نمنو خوانيني بربادو مجادلة بربادا مجادلات نام هردفتوتا بربادا نمني دين بينه نمني علمي إسلام بينه مجادلة نجالة نما أول مر نما أول لسان برتاعي لقيفتو جالة علماء الإسلام مجادلة كجان مجادلان شرطي أبدي ولا قال يدوك أبدي سنكيس هتكتدرا إخلاص النية لله ربي في جتة نيته مجادلة قدو لما فان أن تكون بعلم بكم سانته مجادلان سن سدفان بالتي هي أحسن خراء الرجاريتي مرمو قرآن يمجر رابعتي قال كاو جر ملي وجادلهم بالتي هي أحسن خراء الرجاريتي مرمينجا عدلي كباچو حقا جل ديمو ولا يجرمنكم شنآن قوم
على أن لا تعدل اعدلوا هو أقرب للتقوى نما تكو جوغا والمرمتن جبان نمسني حق الرئيس من ميسينيجا بودر حق هبتن سنة ديبو خرا ولما قالتو هدمنا مرمير رافقاتشو نبي صلى الله عليه وسلم كجي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل أمني تكو إيغا كجلو خنة في ربين كجلو سنير عن جلة يوفل ما خنة من مليجي خناف علماء الإسلام قاعدات كخاني ليس كل ما يعلم يقال ولا كل من قال باطلا ولا كل من قال باطلا يجاب جان وان بيخن هند سنجاني وان جامي هند رتس ديبسان كنني جان خناف مكان ما سدو ديفني وان جاني سندر ديبسو ديفني ولي غلط وني سنينجرنو نمون نخون وان هاري تيمبيك منسباسني بكم بربادن بيو ادان قودني تك تك كان فيتو جيرا مله وني حديث خيسن جير لكو سنقب وني قران خيسن جير حديث كو خيسن جيرتو بيو تك تك كان سني فيدو ديمن ارا يو تك فيدن تنان من ربشمه وركن جود وركن جود فغيزه جان امست قطرني تبيرا فيدن خالف تعرف نما ندبي نمر راچبي بكما ديمتا وان جوسن قبتن خنافو نمني توكو ايغا حديث تنبلو وانا حديث ندفين انفضدو جي ايغا حديث عربسه ور حديث عربسه قال ارغما ربي دي ونما نتساوجين هاسون ونما نستعني دغيفتن انكم اذا مثلهم اكساسا تويوت هاتمل انجرو خناف ونن سننجو نما قرآن ملي حديث ديتو تعني دغيفچون حرامي اساوجي والقطاچورا علماء فيتنغافدا نما خنا يو دغيفتن دين كيسن فرا بليستني امانتا تكوجين قبل نما خنا وجين نمنو خنما امانتا تنيت ارغمي اكسيت وبدا نما خنا رافغادا سننجا خناف نما تكل هجات تنقبنو بليين كينيا ورا وانا كناتي مكرم ربي سانا قجلچو جلينا خنا ربي سانا ديبسو يو تفكاته خراق ربي ساني ابسو يو صوبمني غوغوم فمني فدي لبوتين تكابيكم تيدان تكاهو ارغم بلا قباتني سنين كدفن تاتله ربي نسانا قجلچو انن توان بلان جنو قجلو خدنافي خناف ان شاء الله دبيت نتي ديبنين دبنو خران نتي سني خينو نما وانا كنا اوف وجين انتاينا بريتي سنين دغيفتنا نما آية القرآن خيسس السيني وابليسو براديما دنديسن دوركا دبدن براديما جنبنا القرآن أكس جيد دبته آية الرفو سنيمه خناف إن شاء الله ور وان دغيت فيد مربنا وقلو نتيس وان قرآن الرحديث الرادبن خنا تربية دبن تخلاص قبدو تقويا قياما فول ربيتي أجريتي أرغنو جنة ربيتي كجيلو سربنا وقلون جا قلتوما والفادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انكر خيام فتده شيخ جمال وان امتيو قباته نامه وختام مسكم غدين وافتو تاده جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يچا galgallu narra deefama wajin galgalu masaaneti warra gaztii keessa jirus hanga tokko raafuune isaanu kan yaada khiyaabalu dubbate jaanii walirra guuttata jenna akkasuma yaanna inshallah namni gastira jiru waan dubbatin ustaz khalas amma Sharafuddin sitti ana takkan dubbachuu barbaadiyan waan na dhibi bar isaan kanas waa gaafachuu qabnaa wayi namni tokko hadiisuma Umar bin Khattab irraa dhufe tokkotti amananiin fudhadha tokkon fudhadhu hadiisuma Umar bin Khattab irraa dhufe tokkon fudhadhu namni kun Umar irra murteessu jira nama biraatii mi bar Umar irra murteessu jira fakkeenyaaf Umar jee malee sahaaba ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum isaanis rabbi irraa hajaalatu isaan kanarra murteeseeti ani kanan fudhadhu jechuudha jira ummanni kun ammoo sahaabonni kun ansaaraa fi muhaajiraas qur'aanni isaan itti amanan sana kinije والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وردوا أنا من إسن كأنصار أسن كمهاجر توتا أسن ربين الرجالة جي حديثة قرتي إني
حديث نقول قرآن خلافة عن التنامن إن جوسان حديثا سن نبي رانو أوديس صحاب تجسن عن الرجال ديجا قرآن نسان التمن جان سياجرن جنة اللي ساني قبيسي جا نمني غني قرآن خنا هنكي جيب سيفني قرآن خنا هنكي جيب سيفني تكا onnetami fi hamiletamini hadisuma biurera radu fe khananattina man khanattina man bar afala sa'aluhu jeber hingafatani inma malje dawaul ayyi as-su'alu je yone binamnu tokko wallale dawaan saw gafachuudha firraaye hadisni kun kana waldi dena fakkata meekami jani ulama gafatammo asuma ta'ani hadisuma sahaba إرجما ربي عليه الصلاة والسلام إسرى حديث خنا فوته قرآن فوته خنا أصفوده خني نانتو خنافته هجاني فيجي أي كفر أعظم من هذا كفر ما أنت نرى دلري بعده ميلا كبدي ديم توني جرتي تاكا تبراتين كبا دعاء تخينيا خيوان براتاته هو الكنيبو يالله خنموتا زلا أمانتي خيس جروه أمانتي خيس جيران جي باسو برباد سنغالي وان تنرى رادوبة إيسا الدنيا تنرى جرتيه تنرى جعل زنكاتا تننجين يرى دوبة قام برات جرسو في يوتا تيبين نابسا قباو مالي بيبين جرسو في يوتا تبوجن بكسي فربي دتي واي ربنا هركا قباچو هاتو واي حديث سورة هاتو خنتي وللراقم مدني لا تا أدوين خياج على اللي خيا يتشو رافي والكيبل تمو إذنو حديث نبي دا صلى الله عليه وسلم اتكافرون سن سني تاتيتي سنيف جتشريفو جتشا قرآن أخا أبليس خينيان ويادة جيسسان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى جبن ساف لالتني باطل الرول جناد أبتشو رامتي أبليس خيسان يوني في خدو قرو تاتي قبا دابا نمو خراحك الرول ياما دام سامنان دامو بربادي Abu Sabra Dingastir dan Majirami, Gubar di Jirami. Umar jadi Umar. Umar Ajrabuddin, warga Bujaran ber, saan genye. Umar kuni gafa Habashile Ashrafuddin fi Abu Mansuri warra wajib absatur. Warra nemi khanani. Ma warra balto ke mas. Gafa balto jechu. Haji Umar. Siganine, Rukau Khattab. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله شكرا كنيا لفاتي تيسر ربي سبحانه وتعالى ميزانها سنة الرسيني فاقاو جهدي بردو قدا جرتني دام سغرتي خا قاچل فياده چيزو خدو گنگوري دي بيسو مال الرجال في نمغرسيسو وني ارانت لسن دبرسا جرتن كو وانجب دودا ربي سبحانه وتعالى نو اسن جلد التاير جيبتا جيرو خنالله ورا غرتي قلبي انساني جيته قرا حقا خنرتي غرتي سبت ربي نهاتا سيسو وان سلا غافتشو وربانو وان سلا جچو وربانو هندا كبكنو نو نيات هندا نو راهويت انتي كچيلو تيغلمان نوغو جيرتني امو ونني نمبر بادو اسرت دام سلامو بربادو نمني توكو هوغا وانتي حركا قبدو سياركا بوسو برباده مداتي رافودتو سن سياركا لامشي سوداب درچي سيكه تافي غداچو توني تون توتا غرتي اسيني اسي دبدو خنا ديسي ورا اسين درا ديسي اچي دبرني خونو امام بخاري فاغرتي نمنمان دين بليسه محمد اسماعيليتو توتا كنا سنغيچو هوغان في وان تكدبتن حديثة كليات قرآن تكوكرامي بخارين قافز نجرا فاجان بخارين كمبر وان قافز جيرو كل دا بريسي قبيسي جامع ملي وان افبرا قبيسي متي أبابو
achirraa has dhufte gartee amantiin abaabuu qabdi, abaabuu akaakuu qabdi, abaabuu siite gartee qulqulluudha akka itti as harkisaa waan dhufe yeroo sanitti waan qulqulluu lafa kaa'e malee inni if biraa uumee lafa kaa'e miti jechuudha. Masdarri gartee amantiin islaamaa warri islaamaa hadiisa keessatti kitaabowwan jiru keessa eega qur'aana rabbiiti irra sahiihni sahee Bukaarii fi Muslimi jedhanii kanatti masdara bareedaa kana walii dhaamaadha as gahan kana harkuma jaahilaa wallaalummaa jiru kanaan wallaalaan wallaa hedduu jeenummaa ajaa'ibaa tana qaba wanni isa ajaa'ibsiisu achi utaalee gamasii uummata gartee diin rabbii kana lafa achitti si harka dha'ee si harka alaamsheessu ummatuma akkasii odoo waan bareedduu fokkota haasawan kana dhiisi waan bareedduu waan biraatu haasawan aslii waan ati harkaa qabdu si harka balleessanii jiranii wajjumaa taa'uun sila inuma barbaachisu ture duuba. Waan irra jirru hin beekne akka taanu hin beekne wanni na dhibu jiru warreen sooshaal miidiyaa kanarratti fayyadamtan. Warri rabbi sodaatan, warri diin rabbii kanarraa haajaa qabdan, warri waan rabbiin isinitti as fide kana fudhattanii fuula rabbitti ittiin milkaa'uu barbaaddan. Tuuta tana bakka isii jirtutti irraa dheeysaa malee inuma wajjin taa'uu hin barbaachisu. Arra sheekan keenya kan ja'an kana isin wal hordofnee laalla. Warri wajjin tattaa'u hundi wal agarra duuba gaafas. Warri wajjin tattaa'u hundi wal agarra. Hangam takka diin kanaa sossootanii fi hangam takka gartee diin dantaa dhabdanii wal harkuuf teenya asirra jirra. Dhaamsi immoo dhaamsa arra nuu dabre kana caalaa dhaamsi biraa inuma jiru. Hadiisni sahiihni qur'aanni aayanni reefu sheeyni keenya sheekh Jamaal Aliyyi qaree harka waan arra buutee fakkaatti jeessa wallahi akka waan arra buutee fakkaatti kama oggaa laalan duuba. Warra gartee nabiyyi keenya dararan wayattabii ghayra sabiilil mu'miniina kajan karaa mu'mintoonni abaabuun keenya walirraa dhaalaa dhufe kanaan addattiin arraan tan akka nama waa galeefitti sheekotiin nama taphachaa jirti jedhanii karaan taane nama agarsiisuudhaaf namni tattaafachaa deemu jiru kana jala tatta'anii wajjin tatta'anii haasa'umaa waliin dabarfachuun dogongora guddaadha jeetii yaada. Namni kanarraan gorfamne waan irraa gorfamuun qabu tuunni tun dibbee dhawuufiin hin barbaachistu hiddi isii goggoguudhaaf darsa fi biraa guurrataniituma kophaa ifiin haasa'u akka kophaa dhiisu namuu ifirra murteessee jabaatee bakka san irraa fagaachuu qofaa tuttuuta kana goggoisa. Waa'ee firaqaa immoo firaqni waan isaan fidanillee miti beekadhu isaan hin finne bar wooma sharrii barbaada sharrii waan haasoite fidan malee humnatamii waa fiduu danda'anuusa humnatamii waa fiduu danda'an fiduu hin danda'ani ni jirti firaqa jajalloo jira. Balaa biyyan jirre biyyan barsiisan jetteeti sheekotiin nurraa uste malee firaqa jajalloo hedduu jira taa'e walirraa ittisaadhaa asiin gahan ulamaan islaamaa duuba. Kanaaf jecha tuunni tun balaa biyyan jirre akka biyyan barsiifne hiddisii akka bakka jiru goggogu hawaasa keenya irraa fageessaadha irraa baqachiisaadha jechuun barbaada inshaallah. Waan silaa gaafachuu barbaannee fi waan silaa jechuu barbaanne hunda akka qalbiin teenya nu fayyitutti nu deebistanii ibsa nu gootanii wasiyyallee nu dhaamtanii fuula rabbii durattillee akka gartee wasiyyaa tana jalaa hoggaachi baane nuti itti gaafatamnutti karaa lafa nu keessaniiti jirtanii warra karaa kanarra deemee milkaa'u rabbiin nu haa taasisuun isin jechuu barbaada isinitti hin dheeressu. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. شيخ شرف الدين بارك الله فيكم جزاك الله خيرا طول الله عمرك في الجنة إن شاء الله. نمني وروان دقيهت فيدمو ربي شوف غناو هاتاسيسو شبكة نسان برا هدو درارا درا دكنا إيسا جرا عبد الوهاب نجرتان دقي إيسا سكاليتي عبد الوهاب dhagaan jirani niin dawalaa fayya inshaallah. Akkasii obboleeyyan hawaasni keenya warra jala jirtanii inshaallah nama waan dhagayetti fayyadamu rabbii cufa keenya haa taasisu. Waan sheekan keenya jaan irraa qeeballee
nama itti hojjetu rabbiin haa godhuun isiniin ja'a. Deebi'aan na fakkaate amma. Deebitan ayyee. Aye. Aye. Mut godada. Ni dhaga'ama. Ya xumuraa wanni isinii xumuruun ifaalleen dhaamee jira. Sagaleen ni dhaga'amaami? Ni jirti sagalee. Wanni isinii cufuun maal jaan ulamaa'in salafaa Hawaasni waan inni jiru beekeeti ulamaa'ii dhaggeeffate alakkaanuu useetuma ofirraa namni kun faffeete waanuma isaa hasoo jira waa diinii miti kun waa aadaa safuu miti jaanii namni hundinuu beeka ofirraa dhiise. Eegas booda biyyee nyaatee lafaa ka'u seenee jechuun namni miidiyaarra yaammatee hawaasa girri jedhee deemu dhaloota bubbee fi dhaloota tokko tokko of jala wanta godhuu eegallaan akka nama waan guddaa wayii tokko ka'ee amma lafarraa wanta jeetti ilaaluu eegalanii. Akkanatti addaan baasu kanaatu gaariidha. Isaan immoo ammallee isaanii wajjin maan mari'anne isaan maan yaamne jechuun urjii isaanii dabaluu waan ta'eef akkanatti haasoo keessaniitu natti tolee jiraan isiniin jaa. Asumaanuu hawaasni keenya nama amantiirraa isin barsiisu nama duraanuu beektan akkuma maqaa keessanii beektan dhaggeeffadhaa waan isin dhibees deemaa koottaa gaafadhaa malee nama burjaajii hawaasa keessatti uumneeti. Magaalaa miidiyaa teenyaa oowwifanna jaanii karoora kaayyoo kaayyatanii lafaa kaan jalan deeminaan isiniin jaa galatooma alfaadhaa. Ayya sagaleen teenyaas toltee jirti ma inni dhagee radio jira. Masha Allah. Jazakallah. Obsa. Ayya. Obsa Ibrahim itti fufi. Ayya namni yaada kannattan jalaa gabbu'a. Imam Muhammad itti fufi. Sagaleen si sirooytee maayikiin sirraa qabadhaa. Itti fufi lakkee hanga sheekonni deebisaa kan eegalanitti anaaf yaati rakkoon qabu. Nama dabaree kan isaan hin argamu waan ta'eef anumaaf isii harkaa kaameraan itti deebi'een jiru. Tole. Obboleeyyi teenyatii Imam Muhammad itti fufi inshaallah. Nama biraatti solbaa fi gastii keessee. Ni jirti itti fufi. Hayyee jalqabarratti jazaakumullahu khairan jechuun barbaada sheekota keenyaanii akka hawaasaatti yoo namoota hadiisaa fi quraana mormu jechuudha. Warri hadiisa mormu san hadiisa qofaa miti
quraana illee bakka hedduun fudhatan. Quraana illee bakka hedduun fudhatan walumaa galatti dhiifama dubbachuun sodaadha. Namoota silaa ulamaa'ota xiqqeessan ka sahaabota xiqqeessan akkasuma waan sila rabbiin haraam godhe hunda haraamii miti jaan waa hedduudha jechuudha. Waa hedduudha warra kanaa kana daariktii jala muraati warri kuni jilmatti haasawuu miti. Abalu kun nama jallaadha. Jallaa qofaa miti jallataa jallisaadha. Inni kun aqiida akkanaatiin deemaa jala dhaabbadhaan hin jaa. Reefuun tana tokko barreessaa ture warri hadiisan fudhanne san eenyufaadha jechaa ture tokko isa anamman hin beeka tokko isa obsaa gursum Hamza Shee Jaabir hedduudha. Yaa. La'anii gaafiin tiyyaa dhiifama ustaaz. أبشر تفضل. Bareedduu jaati akka hawaasni baruufis ifa nu godha. Jaakumullah. Dubbachuu danda'a. Ayyee akkami dubbachuu hin danda'amu akkami. تفوف تفوف إن شاء الله. Obboleeyyan keenya ani ammallee yaadni tokko kan hin qabu. Warreen gartee ijoollee tana warra gartee amantii irratti shakkiifatu jiran hadiisa kijibsiisu jiran kana warri deeggartan fakkeenyaaf sabummaa takka gandummaaf sabummaaf jettanii yoo deeggartan laa dogoggortanii jirtan. Foon hiddii dhiigni waan biraati. Diin ammoo waan biraati. Rabbiin quraana keessatti laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi wal yawmi al-aakhir yuhaabbuu maal jaa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ربي سبحانه وتعالى كان ورين قرتي ربي تأمنا نموت قرتي ربي في رسولة ثلاثة قرأتنا إساني جالة أقرتو جاجبا ما يأتي أرانتنا نملغ النبي حديث ننجر وحديث نخجي بجو النبي نخجي بجو جرابر أكم إنما خنا akkam nama kana maxxanfattee garaan si dandeehetuma jechuudha. Nama kana maxxanfattee akkamitti duuba gartee isa kanaa lolta. Warri isa kana deeggartus waan deeggartu kana keessatti qooda wajji qabdaa beekadhu. Dilii keessatti isa kana diliirra jajjabeetu jirta. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Sabummaan waan biraati. Gandummaan waan biraati. Namni kun fakkeenyaaf nama gartee sabboonummaa keessatti gargaarsa lammii keessatti nama fakkeenyaaf hawaasa walitti qabee waa ga'u ta'uu mala. Saniif kun gahee isaa biraati. Diin ammoo waan biraati. Aqiidaa waan biraati. Soo kanaafuu nama tokko gartee inni kun na jaalatettee dhukkuba si jeesu summii kasifa jirraa ni qeebalta. Si galee kalee una nyaachisettee kalee obboleessa kiyyaaf tola oolettee dhukkuba arraan tana yoo summii si ajjeeftu si fide irraa ni qeebalta. Hin qeebaltu jechuudha. Kanaafuu akkasi beeku qabda. Waa'ee sabummaa sabboonummaa waan biraa keessatti wajji jira. Diin nu duraan seenin. Aqiidaa nu duraan seenin. Islaamummaa nu duraan seenin jettee dhugaa itti himuu qabda jechuudha. Yommuu har'a isa kana jajjabeessitee gartee cinaa dhaabbattee ol baasa haa dubbatu maal jechuudha obboleessa. Kanaafuu kuni sirrii miti waan irraa eegamuu miti hin deeggarinaadha. Obboleessa keessan tahullee adeera keessan tahullee haadha abbaa keessan tahullee hin deeggarinaadha. Nama haqarra hin jirre hin deeggarruu yaada jedhuun qaba inshaallah. Baarakallahu fiikum. Affan taraa lammaffaa hin deebi'e. tole Ustaaz Abdullah insha Allah warra gasteera jiru kana gaafii irraa fin xumurreeti sammoota deebisaa dhaggeeffannaa yoo rabbi jee itti aanee Muhammad Amin insha Allah Muhammad Amin Asumaanoo obboleeyyan keenya warri garee shaadaa Muhammad Aminis akkasuma Ustaaz Aliidhaas Ustaaz Khaalidis akkasuma Dr. Kiyaaris obboleessa keenya hundi keessanuu bakka nagaan dhuftan isin jenna du'aatoota reefu daree baree kan neefee turre neetwoorkiin nu rakkise saniif xiqqoo turtanii isin jechu feene itti fufa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu warri gubbaas warri jalas jirtanii. Ani
beekumsa musliima fuuldura dhaabbadhee na dubbachiisuu hin qabu. Ani barataadha. Garuu wantoonni miidiyaa kanarratti arginu waan baay'ee nama jibbisiisu tokko argine. Normaalii ani nama gara islaamummaa deebi'edha. Irratti dhaladhe gaafan jalqaba uumamu. So ani alhamdulillah realitii yookiin immoo dhugaa jirtu badheen gara islaamummaa dhufe waan barbaade yoo namni miidiyaa kanarratti oofe ani gara quraanaa fi gara hadiisa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam achi keessatti ilaala jechuudha waan kamuu. Garuu namoota kaan hawaasa kaan akkam godhaa jira namni ani musliimadha jedhee miidiyaa kanarra jiru namni kaan maalirraa barachaa jira maalirraa argaa jira yoo jenne hundaaf gaaffii haa ta'u. Inni gara biraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otoo har'a community biyya lafaa kanarra addunyaa kanarra jiran visit godhu yookiin immoo daawwatu ta'anii ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal keenya sirreessu jettanii yaaddu. Kan akka gaaffiitti qabadhaa hundi keessanuu ani xumureera waan hin jedhuun qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tole. Khalid Abduu. Ustaz Khalid. الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii kan kee itti fufi gabaabsiti. Nama biraa ol hin galchina hanga jara kanu jalaa dhumee deebisaa deefamu. Itti fufi. أيه ما شاء الله جزاكم الله خيرا جل كبرت أستاذ كينيا باية قالتهم أول فردا كيسومتو حالا كانان والبرتسين أرجون كينيا والله هدونو جمّتشيسا جمّتشو قد هذا yeroo baay'ee deddeebitanii haala kanaan osoo dhuftanii nu barsiistanii nutti himtanii nutti tola. Waluma diinni yookaan immoo namni bidaadha. Waluma biratti nama arguu sheekan kan keenya wal biratti arguu yeroo jarri walii galan yeroo jarri afaan tokko haasa'an arguun baay'ee rifachiisa. Akkuma kanatti haaluma kanaan deddeebitanii akka uummata keessan barsiistan ama asumaanuu isin gaafadha inshaallah. Kan biraa immoo isin haasoftanii fixxanii jirtan wanti haasa'amu hin jiru wanta inni yaadallee irratti kennu hin jiru naafillee hin malu uummata keenyaaf yookaan immoo uummata tokko tokkoof warra wantoota akkanaa kana jala deemanuu fi afaan jabaachuun yookaan falmii danda'uun beekumsaa miti. Afaan jabaachuun falmii danda'uun haasaa micciiruun dubbii micciiruun beekumsaa miti. Beekumsa jechuun kun warra ulamaa'iin keenya kan ta'anii barsiisanidha. Ragaa quraanaaf hadiisa fidanii waan ulamaa'iin islaamaa haasa'an kana beekumsa malee osoo ragaa tokko hin fidatiin osoo kitaaba tokko hin baniin osoo waan tokko quraanarraallee hadiisarraallee hin haasa'in zimmeedhaniituma haasaa namni haasa'u micciiruun hadiisa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam mormuun quraana akka yaada ofiitti hiikuun kuni beekumsaa miti. Beekumsa isinitti fakkaatee jala yaa'inaa. Beekumsa isinitti fakkaatee hin shawwadaminaa. Lammaffaa immoo yeroo hedduu uummanni kan keenya bakka falmii kana jaallata. Bakka falmii bakka namni itti afaan wal qabu minaamanii kana jaallata. Inni akkasii faayidaa hin qabu. Islaamummaa keessatti illee munaazaraa akkanaa kun faarfama miti. Akka kana tasgabbiidhaan yeroo isaan barnoota kennan kana yeroo wantoota gaggaarii akkanaa darbu kana dhaggeeffachuu aadaa godhannu. Kana nu fayyada jechuun. Kana nu fayyada malee falmiin minaaminiin kuni waan akka illee bu'aaraan hin argannu. Haaluma kanaan yeroo hedduu waan akkanaa dhaggeeffachuu amala haa godhannu. Isin immoo galatooma wallaahi hedduu gammannee jirra. Ustaaza keenya Sheekh Jamaal Aliyyi illee Sheekh Jamaal Haji illee wallaahi durirraa kaasnee isin hordofna. Durirraa kaasnee isin nun beektanii nus hin beekna. Durirraa kaasnee baadiyyaa keessatti kaasetta keessan dhaggeeffataa. Da'awaa keessan dhaggeeffataa guddanne jechuudha. Wallaahi onnee keenya keessa jirtanii rabbiin jazaa keessanii isiniif haa kaffalu jajjabaadhaa nurraa hin badinaa. Haaluma kanaa yeroo hedduu kottaati isinitti haajamna. Uummanni kun isinitti haajama. Wallaahi uummanni kun isinitti haajama. Uummanni kun isin dheebota. Yeroo hedduu nun dagatinaati kottaa nu gorsaa kottaa nu barsiisaa kan jedhudha dhaamsi kan koo. Inshaallah barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee warra hanga ammaa gaafateef deebisaa godhani inshaallah itti aanan. Nama lameen gasteera jiru kana xumurruu ustaaza qiyya. Nama sadeen hafe kana. Tole tole ayyee. Ayyee.
Muhammad Ahmad, Yusuf Qasim, Anas, Mikael, Waldura duubaan dubbadha. Eegas ishee Abdullaa Muminaatti aanta. Namoota hedduu kasilaa ol ba'uu fadhanii jiran ta'eef daqiiqaa keessanis gabaabsaadha. Dabara isinii kan namni fayyadama. Yaanni wal fakkaataa ta'e immoo dhiisaadha. Nama kaan dura akkasuma gabbu'a. Ayyee Hidayatul Insaan Sheekh Abdullaa Muminaa nan fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أخوان إن شاء الله ما يمكن الرابنا مجد يعني دون دبته ميتين إنجلا ما شاء الله قالتهم ما سنين ما يمكن كيانا ديمو جرانو فكاته الدو تكا مالي في غافين سنين رادو بطل كلمة طلا أنا كان غافي تيتو أنا غافي دي سوبر بعده gama silaa seera biyyattiitiin diktatooroonni ni yaadattan baatii shan dura akka silaa warri fakkeenyaaf uffata dubartii kaatee dubartitti fakkaatuu fi waan adda addaa ta'e akka seera biyyattiitti mootummaan adabee garsiisee hidhallee itti murteessee ture. Isa amantaa islaamaa laafu kana hoogaa maddisatiin tarkaanfummaa irra fudhatamuu didaa. Fakkeenyaaf gaafa inni mudawwara gabbayee gubu seeratu hin deemsifne moo gama majlisatiin tarkaanfummaa irra fudhatamuu didaa waan jedhu hangaafiiti. Sheekh Abdullaa qoy gaafii namni gaafatu jira itti aantanii. Ayyee. Ayyee itti fufee itti fufee. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufaa itti fufaa. kitaaba kana musnadaan sunanaan garagalchee waan hadiisan ta'e laalee hadiisan kun ani nuqqaada kun sirriidha miti jechuu yooma adda beekee dhaabar. ومن هو بلال من العلم أن يعرف الرجل قدره نمني هو بريء فما بيخي أنا صدركانت يخانا جيتهم نمني هو نفيف بيكم زي تشي نبني بر بيكم زي أكنمت تاي قرآن أو خنو رمضان خنا قول ما نجيزن قرآن ولله وللداها ولل الباب يكون خونا نكستير لسرك أكستير نسندبهم زي نم تك نمني أنا دور نمني أبتة ثانان मैं नमनी फल माना नाज बे मथानी लवदिया मबजल waan isaan jaandhiisiu shajjamal bar wanni haasoni isaanii guututti wanni inni irra naanna'u duraanis ulamaan islaamaa wanni dubbatan wanni jallina jaan barkoo lama qabdii jandamee lama ashubahaat washahawaat fedhii wayii qabu waan fedhii wajji wal qabate waan ammoo namarra wal fakkeessu yookaan fakkaatu wajji wal qabate jaan wanni jallina jaan masmara lamaan kana qabdi. Neetworkiin sii lamaan kana.
takka shubahaata takka takka shahawaat shahawaata. ayye Dura ta shahawaata yoon isin hime horii sii kannina waan akkanaa dalagyaanii horiin si erguu. akkasi Fedhii lubbuu teetii yala horte deemtee badii dalaguu. akkasi Fedhiin tana. Wanni moo shubahaata namarra wal fakkeessuun amma wanni isaan irraa haasawan damee sadi qabdi. ayye Takka namoota tokko tokko dubartii fi nama amantaan beekne amantaan islaamaa akkanatti simmiiti. Afur fuudhuufa dubbatti. Akkanatti naaqasaatu aqli wadiin hin fayyadu naaqisaatu aqliin jee isin arrabsi. Waan bar isaan sunuu haqiiqaas yoo gallaalan sirriitti hubachuu danda'an jechuudha. Tokko dubartii waa'ee dubartii ittiin qabatan kana. Inni lamadaa islaamummaan tashadduda qabdii nama ajjeesaa itti waan akkanaa dalagaa itti hadiisa beek hadiisni kana ja'a quraanni hin ja'u wahuma quraana keessaas jiru hadiisa keessaas bakka lachuu waliin jiru ta quraannis dubbate hadiisnis dubbate akkuma reefu quraana nabiin katabe jedhan sanitti ka quraanni atiin katabdu juun nabi muhammadiin wahuma quraanni dubbate hadiisa keessaas jiru kun quraanni kana ja'a kun hadiisa akkana ja'a ja'an sadaffaan hadiisa kana laa akhlaaq godhu silaa wanni hundi bakka qabdi akka jaan afaan arabaatti gumaaf maakan likulli maqaamin maqaal walikulli maqaalin maqaam jaan jechi hundi boota qabaa bootaan hundi jecha qabdii jaan jecha tokko kan bootaa tana keessa jaame bakka hundatti akka waan ja'amuu godhan akka waan ibaadaa ta'ee jecha san ja'a jee bootaa takka keessatti waan ja'ame bootaa cufatti jechi akkasii akka waan ja'amuu godhan kanaafuu gabaabinaan masmarri isaanii dubbiin gabaabduu tolaami yookaan sobamuu maallaqaan sobamuu haa ta'u fedhii biraatiin sobamuu haa ta'u taan ammoo namarra wal fakkeessu rabbiin walaa talbisul haqqa bilbaaxili maal jaa wataktumul haqqa wa antum ta'lamuun namarra wal fakkeessu wanni isaan haasawan fakkeessu itti amananii osoo hin ta'in fakkeessu namarra fakkeessu isaanii tafakkeessuuti ijoollee quraana hin beekne ijoollee diin bahanii kun hadiisni kana jaa jenna amma kaan hadiisa sahiya kaan akka malee fassaruudhaan yaada isaaniitiin jechuudha. Dogoggora beeki namni jecha tokko akka malee yoo fassare akka isaatti malee yoo fassare akkuma quraanni hadiisaan fassaramutti hadiisnis hadiisaan fassarama yookaan hadiisni jecha sahabaatiin fassarama yookaan hadiisni jecha taabi'iyoota jecha salaftootaatiin fassarama yookaan afaan arabaatiin fassarama. Jechi tokko asitti hiikkaan isaa waan biraa bakka biraatti hiikkaan isaa waan biraa kana waliif fakkeessanii walitti laaqu. Kanaafan gabaabdutti wanni hin jiru jira kanaan yoo dhugaan wanni isaan barbaadan shahawaata ta'es yoo namarra wal fakkeessuu ta'es wanni dubbannuuf nuti hawaasni keenya jara kana firraa baraa jara kana dhaggeeffatinaa jara kana jalan deeminaa sakkamitti namni bakka ableen jirtutti foon nama nudhan jedhanii osoo ulamaan jirtu durriyyee jaahila nama humaan beeyne wallaalaa akka humaan beeyne akka inni beekumsa hin qabne beeytu nama afaaniin adaba hin qabne ka hujiidhaan adaba hin qabne ka hujiin isaa bakka irraa dubbatan hin qabne ka afaan isaa bakka irraa dubbatan hin qabne yaa obboleessa oromoon akkeettu nama waan nyaatu beekan waan jalaan lafa kaa'u waan gattaa'uun gaafatanii jaan nama isa beeytan kamaalummaa isaa waan inni dalagu waan inni haasa'u waan inni hojjechaa ture beeytan akkamitti qur'aana rabbii namarraa dhageeffattan dhabdanii hadiisa rasuulaa namarraa dhageeffattan dhabdanii islaamummaa namarraa barattan dhabdanii kana wajjin as bahanii haasa'uun kana silaa dawaan isaanii jira dawaan isaa yeroo faa taa'u of irratti kanneen jira. Ambara kinin jiru saa namni tokko kasiin ajjeesan jenne yoo si jeeses bar si jeese dhuma jaama kasiin dhawaa afaaniin hin jenne yoo si dhahees si dhahee dhuma jaamami. Sau manni keenya kun niin kafree jechuudha namarraa eeggata. Ani kafree jechuudha. Ani kafree jechuudha namarraa eeggata. Bara amma warri kaan kuni nuti kafiraa jedhanii warrummaan kafiraa sun yoo ati kafiraa jetteen siliisa. Siliisa na arrabsitee siin jaaba. Yoonii fi jecha san eeggatan malee laalmee akkatti deemaa dhufe tartiiba. Laal dajjaalan jiruu jaame. Waa xiqqoo ta'an. Bara goonii fi du'an azaabni qabriidhaan jiruu jaame. Waa xiqqoo ta'an bar muuziqaan waa laalee jiran waa xiqqoo ta'an amma bar bishaan amma takka gaffa godhaa tuujii ulee kaayanii firraa laalanii mire waanuma jala deemu malee dhabne re bara diisnummaan kunuu kan
nutitti amanaa isiniin jennu malee walii gingilchitoonni hadiisaa jen nuyi jen. Akkamin nuyi jennaan nuqaada hadiisaa warri hadiisa adda tolchu isaanii jechuudha. Akkamitti isaanii hadiisa sun hogguu dubbatan labsiin cabsanii beeku. Akkamitti jennaan kanattiin amana jen kanattiin amanuu jen nuutu kana beekaa jennee miti amma gaa booddee maaltu dhufa qur'aana labsii akkanatti teessu tana hin tuqaniif ta'aniimi bakka isaan fitinaa tanarraa fidan hogguun fide hin ilaallu peejii akkanaaf akkana jaamtu peejii akkanaaf akkana jaamtu jechuun amantiin namni dhiifti imma nutti hin dhiiftu. Maaliif waan biyya hin jirre balaa nama barsiisuudha jaamti. Hordoftoota kana keessa bakka nuti yennu sun dhaqee laallachuudhaan mala. Saniif malee balaan hambaan Abuu Jahal, hambaan Abuu Lahab, warri dur amantii tanarratti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dura dhaabbate isaanii hambaan isaanii har'a Qur'aana tolchee jira waan akkasii dhageessee beektaami. Qur'aana kan akkam tolchan labsuma tana kasiiraa achii fuudhanii tartiilaa achii fuudhanii qiilaa achii fuudhanii saqiilaa achii fuudhanii Qur'aana tokko kunoo finne jedhanii fidanii boruus duuba hawaasni keenya hogguunii fi Qur'aana biraa tokko isaan fidan uuma jedhanii. برخنا دريس المجنة والخابزات خبزا والطابخات طبخا والطابخات طبخا توافل توفي دين الرب وفتويجون قرآن فكيسنا جاني نجرتي نجرت مالي فكرنا جنة شيء جمال نوتي جوابنا ربي قرآن خيسته وجود بده فإذا رأيت الذين يخوضون ما جي في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره جي ما آيات خنا فسري مي هجاني في نام دين كينيا تبتو غرتن نما أمانتي كيف هجوني في غرتن وجنين تاينا برادي ما داجي قرآن مودي ساجي قرآن سنيجي قرآن إنسان جانسن تجيمي إيه قرآن سنيجي قرآن ربي جي قرآن سنيجي إنكم إذا مثلهم يقول يو إسنوكم زانيتي نما لال جبابنا أما وملمان كان التيمان ها التيمو مربنا وردفتو تخينتي وبليين كينيا ربي قرآن ساخي ستكجو فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ورا آيات خينيا خيس السنة آيات خينيا بليجت وجوجرتن biraagara galaa yoo biraagara galuu baattan yoo wajjin teessan innakum isan misluum je isinis wajji dilii qabdanii wajji lakkaa'amtanii tokko kana kabiraa qula billaahi wa aayaatii wa rasuulii isaaniinis wanni jennu kana aayata kana isiniif himne jaraaf ammoo wanni himnu yoo wanni isin wanni dajjaalin jiru isaan hin bu'u wanni kanaan jirtu muuziqaa quraana keessatti hin dubbatamne halaal jettanii wanni isin ooftan kun yoo katabaa jettan taate yoo kan hordoftoota ittiin barbaaduuf yookaan beekumtii ittiin barbaaduuf jettan taate rabbiin akka jiru. Ilaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa ta'taziruu qad kafartum ba'da iimaanikum. Aayata rabbiitti hadiisa rasuulaatti ergamaasaatti qula billaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun qoosaa baacoo gootanii laa ta'taziruu uzruma takka nimatiin qad kafartum kafartanii jirtan amantaarraa baatanii jirtanii jaa. Ayni lamaan kun qoftiin irra dubbitan irratti yoo isin himne gayaan kawarra ayata kiyya keessa seenu biran taa'inaa biraa garagalaa hoggaataan isinis hojii lakka kan ammoo namni ayata rabbiitti hadiisa rasuulaatti qoosaa godhu takka rabbii fi rasuulatti qoosaa godhu uzrii nimatinaa kafartanii juu kun lamaan kun gayaadha kaanis warra waan kana oofu jiruuf kaanis warra isaan hordofee dhageeffachuu jiruufi jennaan kanaafuu amma hagana achi isinitti hin dheereessinu inshallah dubbitan arrabooda ittiin deebinu wanni nuti isinii himnu arrabooda waan itti deebiin hin qabdu. Arrabooda dalaga godhannaa bara himee fi gaafa quraana jedhanii quraana waliin koopii fidanillee. Ajandaa kana arra guyyaan isaa kanaafuu wanni isiniin jennu namni akka amantaa islaamaatti aalima isin bira jiru kabeeytan katti amantan gaafadhaa namni nama quraana rabbii arrabsu hadiisa rasuulaa arrabsu ka quraana balleessu hadiisa balleessu isaa waan san haasa'u taa'ee dhaggeeffate innakum izan misluhum isinis jara sanii wajjin tokko rabbii jee isin warri dhugaan amantaa teessan jaalattan warra qoosu warra taphatu kanaa wajjin yoo teessanii dhaggeeffattan tokko isaan ammoo warri aayata rabbiitiin taphatu warri hadiisa rasuulaatiin taphatu warri jecha rabbiitiin taphatu warri jecha rasuulaatiin taphartu laa ta'taziruu qad kafartum uzrii nimatinaa isinis kafartanii jirtanii lamaan kun gayaadha. lamaan kanaani mata duree kana isinii goolabna inshallah yoo rabbi fedhe mata duree biraa nuufi isinis walumaanuu nu fayyada jennee yaannuun hanga walitti deebinutti nagaan turaan jaan dhaammadhe dhaammachuu kun
namoonni hedduun Abu Sabreddin ol deebisa. Na baasan jeen na barreesse. Wanni inni jechuu barbaadu yaadni bareedaadha. Asumaan warri du'aataatis namni carraa barbaadan har'a namni carraas namaa kennuu beeku nu biree jira isiniif kenninaa hirmaachuu ni dandeessan. Akkasii amma sagantaa namoota yaada qaban ka gubbaan rabbaanii fi ka jala jiranis nuu laala isin warri duuba jirtanii. Kanaati teenya fixanne yaadachirra waliin kannannaa sagantaan garaa keessa jechuu cufuudhaaf miti. Hayyee maaltu jira? Laata gaafiidhaan qaba. Waanuma nama iyyisiifnee nu iyyisiisu jira moo? Waanuma nama dubbifnee nama nu dubbisu jira moo? Bara hawaasa irraas waa fudhachuun dirqama keenya. Yaada hawaasaati. Yaada keenya. Moo bakka hooquu barbaaddu taaftees jira moo? Mee isin keessaayis warra hirmaattoota keenya keessaa du'aatoota hedduu jira, hayyoota hedduudha jira dabareedhaan yaada nuufis hawaasaafis gumaachaadhaa isiniin jenna dabareen gama keessani. Abdallaadhaas akkanatti ichiniin harka. Abu Zabir. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdullah. الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أنا ربي قاب جاهنا نجيه بيجو ترين بدي بيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجون بربادا كيف كتينو قا فتنجا ونيها بينجرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كفاني تدو برباد شيطاني هوغاني في قرتي نبي آدم جنة الرابع مال جين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ما شاء الله نسيان سنيا دجي سنيا دو جين جتو أبا كن يادم في هوالا جين جتو الله أكبر نسيها حواس غينا وننجو أمتا غينا وننجو نما نسيها نما يادو نما مكان نسيها تنجلجلو الدباسة بين الآن جايتو أكسما فرعوني مالجين وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا برخراكة اللوتي نسنكة الشاجيني بيكدو فرعون جيشكن سنغالي خنافو نما نسيها يادوفي نما نسيها غرتي مكان نسيها تندلدلو أدبافتني بيخو قبدنو بليان إسلاما حواسا خين نقالي جزي هندا غاتنا دلقا قدني نمي إسين جلي سوداف شيطاني واني غرتي إسين ياموف نبيتا نمني شيطانا في نمني شيطاني إرغتي واني إسين ياموف guyyaa qiyaamaa gartee adaaba keessatti hordoftoota heddummeeffatee minbara irratti ol fudhatee qa وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إذن يجد ده وكم يتر باي لما خجباتي نثني سينين لقوم ستني قرتي خنا يجا واتكالي إذن يقولون دندهو إذن يجد ده خنافو أبليس إسلاما أبليتي إسلاما dhimmi kun dhimma ifii jala deemtee barbaadachuu qabdu dhimma diini jechuudha ifii deemtee addabaafachuu qabdu malee akkuma gartee sheekotiin ta'e jette takkaa namni gartee hammeenya nama yaamus namni hamtuu dalagus ambadii diini si yaama takkaa jeen beeku beekan koottaa karaan kanaa wayya hin dhageessanii hoo karaa yesuus hin jenne jedhaqanu maal taatan obboleeyso takkaa namni gartee badin nama yaamu jallinan nama yaamu takkaa koottaa kara jallinaatii si yaama takkaa jeen beeku jechuudha. Soo kanaafuu dheeressuun barbaadu waan kana kuni dhimma lubbuuti dhimma jiraachuutii fi jiraachuu dhabuuti jechuudha. Kana jecha arraboota gartee sheekotii wal dhabuun maal fidaa asirratti haasisiisa asirra wal falmisiisa. Silaa madaraka keenyarra finnee cubbuu dogoggora akka inni gartee uummata qulqulluu kanarratti cubbuusaa asii gannaqu akka inni faltisaa asii albahu silaa carraa kan hinaafi laa wallah carraa kan hinuuf kana jechuudha. Kanaafuu arraboota kanarraan dubbannu waan isin dhibe diin keessan ulamaa'ii gaafadha sheekotii gaafadha waan feemasummaa waan biraatiin feemasaa isin jenna kanaa ol dheeressuun barbaadu assalaamu alaikum laal wanni jiru obboleeyyan takka osoo ni xumurre shayxaanni kun beekatu obsa qaba beekatu
amala shayxaanarraa shayxaanni sabrii qaba hanga gartee si wajjin fuudhee si jallisutti maali ni sabbaraa beekadhu sabbareeti miira keessan galu beekadhu shayxaana miira keessan galle kana isin haqarra jira siisayina shayxaanni miira keessa galuu dhabuun jallinaati booru jallatu sanitti gammadee taa'u jira malee nama ragaa qabatee miti ragaan qabu daliilan qabu ammoo miira keessa wanni hin galleef karaan itti nama cubbuu waan ta'eef jecha dirqama maali lafoo qaba nama deddeebuu qaba tiiktook irratti halkanii guyyaa lafoo qaba jechuudha kanaafuu waan kana ganaa dalagaan godhannu ilmi ulamaa irraa baradhaa isin hin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا فقد أوجزت ونصحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو صبر الدين. Gaafii takkaan qabaa yaadas takkaan qaba gabaabumatti niin gabaabsaa inshaallah gaafiin kiyya mee sagalee takka mi'uut godha achi keessaa waan rabbashaa jiranii deddeebisa. Namni tokko gaafa bareedaadha amma namni tokko gaafa gartee hadiisa malee gartee quraana malee hadiisa hin qeebalu jedhu yaa ayyuha alladhiina aamanuu atii'u allaha wa atii'u rasuula naam naamaa jirtanii seetawtee sagalee namaa ni deddeebiti ammoo qabanamee jiru godhaa hin jiru nu biraa sirriidha ayyee tola warri tamam kumantii dubbadha yoo amma bareeda itti fufu achirra jiru quraana keessatti yaa ayyuha alladhiina aamanuu atii'u allaha wa atii'u rasuulaa jedha qaalii rabbiillee tola jaa qaalii ergamaa rabbiitillee tola jaa jechuudha nuu kaaye duuba qur'aana qofa irraa fudhatanii hadiisa diduun kuni millaa gartee islaamummaa yookaan shari'aa keessaa nama hin baasu moo akkamii gaafii kun gaafiidha. Lammata gabaabsee ammas yaada namoota munaaqashaa yookaan gartee gaafii fi deebisaa dhaahuu isaanii wajjin godhuun hin gahin kan gartee maqaa aqiidaa biraa qaban har'aan tana bar akkana shi'abaluu fi shi'abaluu biraa huseenneeti akkana deebisaa akkanaa deebisnee fi ja'ama waan ta'eef gurratti godhuu taati namoota akkasiisan osoo silaa gartee namni keessummamuu qabu ni jira silaa akkas ta'uu osoo baatee yaadan qaba kan kun yaada galatooma as deebitanii ammoo waan kanarratti akkana gabbaatanii ifa hawaasa adda baasu irratti rabbi umrii isin keessa barakaa haa'u galatooma jazaakallahu khairan. الله آمين آمين جزاك الله خيرا نادي بيزا وبليس خيرنا جزاك الله خيرا نصيحة رامساس كيسا نقوليتي غافراس نقولي gaafii deebisu barra eegala. Gaafii amma sagaleen deebite. Sagaleen eega ka deebitu taate wanni nin jechuu barbaade ni kafraa miti kufrummaa callaadha kafraa akkamitti kafraa jennaan wannummaan amantii tana jaa mee takkaan isin gaafadha dhaggeeffadha takka ta duraan duraati yoonii fi hadiisa dhiibna jaan namni kun walitti dhufe assalaamu alaikum waliin hin jedhu mee quraana kana keessa assalaamu alaikum waliin jaana isa jirti mee naa eegala xiqqoorraa inni isin eegala ni islaamaatiin dhalataami mee quraana keessa ni haa godhaadhaa malee eenyuun ni haa godha hadiisaatiitu nama ni haa godhu sanima lallal nikaa islaamaatiin dhalachuu namni wal meeyoon ifin du'aa isii godhe aamiin jetta mee aamiiniin quraana kana keessa isa jirti waan takka qofaan akkan dagamne
eenyuutiitu bakka bu'aa hadiisa nabiidhaa godhee kanattiin amanaa kanattiin amanu kanattiin namaa kanaa kanattiin amanu min al-ilmi an ya'rifa ar-rajulu qadrahu jennee jechuudha. Saniif kufrummaa foormulaa jijjiirrattee afaan jijjiirrattee waan taateef tuni shakkii takka hin qabdu hamma namni kabajuu eeggachuun dhaamiti bar shayxaanni nu odoonii fi kabree jiruuti inni akhaafullah rabbal alamin hin jiru bar shayxaan ajja bintu bumareef abdalla jeesan kunni kakata inni akhaafullah jaabar shayxaanni arrabbiin sodaadha jaabar quraana keessa jira inni akhaafullah rabbal alamin yooni fi arrabbiin sodaadhaan kan gartee rabbi sodaataatu taate afaaniin an diinii fi jaa jechuu yooni fi taatu taate hawaasni keenya kananni hubata jennee yaanna qabxiin itti aantu qabxiin jabduun kufrummaa irratti hammas reefu dubbannee jirra. Ulamaan salafaa hedduun akka jiran namni hadiisa oguu kijibsiise. Man balaghahu hadiisun fakazzaba bihi namni hadiisni tokko isa gahee hadiisa san kijibsiise. Faqad kazzaba thalaataa inni sadii kijibsiise. Rabbi kijibsiise, rasuula kijibsiise, ergaa inni dhufeen kijibsiise jenna. Namni hadiisni tokko hadiisa tokko isa dhufee hadiisa san kijibsiise sadii kijibsiise kazzaba Allaha ورسوله والذي هدسه ربيس كجيب سيسه رسولاس كجيب سيسه وان انه ديسيس كجيب سيسه جن خنافو كفر من علماء اسلام برتي اتفاق جن اجماع علماء اسلامات نمني توكيو حديث انكاري كفر رتي اجماع صحابه اجماع سلف الصالح قران اللي ركسمه دبدا ايه لكويسن قبني اني ما جرخون هندي ايه كفر ما نما حديث دي ديتي سنين ألا خنان ألا نمني أكما ريفو دبنتي أكما شيطاني وقاسمهما إني لكم على من الناسحين جيتي أما إني أخاف الله رب العالمين جوت فرعون سني وما أهديكم إلا سبيل الرشاد خراك أجيلا خرا أوغا خرا دريران سنكجل جبلا خرا بران سنكجل شجي خنافو خنوان غافتن انكبو وان الرد الديبين انكبو علماء إسلاما خيستي عصري صحابة راتي نمني حديث إنكاري أكا خافو تقول رجل النبي تتيانتو ورا نما ربيتي أماني إسلام ما وان بيكمتون كيسا صحابة رأي قلي ورا ندرا جالة شورا نواجج دعاء الله إساني خرج شورا نواجج والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سنقاله namni as deebi'ee Ibnu Taymiyaan duraanaaf Buhaariin duraanaaf arraba jecha kanaatiin xiqqeessu Qur'aanni yaa Rabbi ja'anii kadhatan jee warri boodaa warra duraatiif والذين جاءوا من بعدهم warri boodarra dhufe yaquluuna rabbana ighfir lana yaa Rabbi nuu dhiisi badii teenya ammas waliikhwaanina ammas ta'ubaleeyyan keenya alladhiina sabaquuna bil iimaan warra iimaanaan nu dura dabre جاني كدتني فيجي الربس ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم جبنا ورا أمانه قلبي تنيا خيسا يا رب بينهم كاين جاني كدتنجي نمني هبوني في قلبه ونمان دين كان الرأس دين كان الرأ وننا ما برسيزن سون أكنا سون الربسم خانتك إيزوما خانتك إيزوما برّه ففرنا جل كبرتي سورة الفاتحة جاء كمال في كذا كفر مرتي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله وبين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا نمني ربي في رسوله قرآن في حديث الدنباسي قريت أماني قريددو أولئك هم الكافرون حقا كافر أقوان كافر يجو كافر أقوان يجو سلطين خكوفو ما لسا دوغا كافر چالان كان يجو كافر إجين قب غافيتون أكين جباليسي خينيا أنا يادا دكون قباجي يادا نما فالممان برباداف مرباد أبناغو تجو أدوني في حرام بنمودا بيفيجي دوغا قرآن أتيرو جلال قرآن ربي قرآن صدما أكين جو وجادلهم بالتي أحسن جو بالتي حسنوني في نبي أحسنوني تكو أفعل التبديل سن إرغاري يجو ربين كرا غاري دام فلمان جيمو كرا إرغاري دام فلمان جي إرغاري تيجي إرغاري دام فلمان جي ميرا بيني نسين كبا
falmaa TikTok kanarra deemtu guni fi gartan karaa irra gaarii saniin falmaan deemuudha jirti immoo. Karaa bocolaa miti bocola taraa dhibba bocolaatiin deemuudha jirti. Tana deebiin isin amma carraa isinii kannine ammallee carraa isinii kannine sirriidha wanni isin nu gaafattan sirriidha nutu wanni niifi hin naqiniif amma ni garraa bar meeyoonii fi nama ta'an haa dhufanii yoo nama ta'an gaafa isaan dhufan jechuun waa hedduu ni agarra wanni wajjin hin falminii fi nuti kitaaba amantii barsiisuudha kaayyoon ta'e. Karaan keenya baaxila ta'e ulamaa'iin baha jirtu tadhiha jirtu takaaba jirtu takibba jirtu karaan kun sirriidhaa miti amuun jettu. Hayyee carraan keessan. Eenyu namni ol bee. Haya namoonni yaada qabdan ka gubbaarratti ol baatan jalaas nama hedduudha jira waan taateef isinirraa buqqaasuudhaa fi walirraa buqqaasuudhaa fi yaada keessa walirraa fudhachuu waan taateef dura du'aataaf kennina du'aanni warri yaada bareedaa hawaasaaf dabarsuu barbaadan akka ustaaz Abdallaa fi obboleessa keenya amma dubbateetti. Ayya. Haya. Yeroo albaanillee asmaanuu qajeelfama kannaaf. Ayya. Deeyigaa muraasa Banaadha. banaadha. Asumaan namoonni hedduudha jira waan taateef daqiiqaa keessan daqiiqaa muraasa kan yaadanuu kannitan kan gaafii yoo nifi qabaattan gaafii gaafattan saditti fayyadamaa isiniin jecha mee warri gubbaarra ol baatan. Sagantaan ta'e isinii baarakallahu fiikum. Namoonni gasti argatan isin ol baasu jiraatee yeroo isin dammuutu godhadhaadha. Neetwoorkii xiqqoo rakkisu jira. Isin ol baasu jirra. Namoo asseeftiin godhu jira. Ayyee. Neetwoorkii rakkisu jira. Ayyee. Asseeftii godhaatiin deemu jira. Kul jalaa kannaa fide. Neetwoorkiidhaatu rakkisu jira. Silkii neetwoorkii rakkisu jira. Teenya. Ayyee. Xaalibuleen itti fufi. Ofa. Sagaleedhaatti deebiin jira. Nu bira rakkinne. Gasti manaa kan lakkisuu dide neetwoorkiidha jecha. Silkii hawwe. Deema. Asseeftiin godhu jira. Garuu namni ol bahuutti hin jiru. Namoonni dhaan asseeftii irra gadhootti hin jira. Eenyu muka ol bee. Ayyee falmata yoo dhagaame itti fufi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekan keenya gaggaarii ni jirtani. Sagaleen yoo dhagaame itti fufaa jamaa. Sagaleen na biratti ni dhaga'ama isin biratti ni dhaga'amu. Nama obsaa jedhamu, falmataa jedhamu, Dhaamsa ta'e. Abu Taalib jedhamu. Dubbatu jira. Na biratti gurraachamsee jira. Kana godhee jira. Silkiinis hawwee jira. Yeroo garii istaak godha akkasitti na rakkise. Takka takka jechuudha jira. Sagalee akka waan. Ela, ani irratti hin gattu jira. Akkanatti turee naa fudhata yeroo fudhate booda maas na rakkisa.
maal rakkanisa silkii qabu. Network dha ijoollee qabu. Yoo Neetwoorkii akka malee rakkisaa jira. Koppii linkii godhame warra jala jirtan hundi keessanuu taappii fi koppii linkii godha barakallahu fiik. Abu Sabraddi yoo nefi sagaleen nuti dhaga'utti